Magano hate mali ma rabsha jirachis. Lo kan mana saat? Akan mana saya aja dah. Oke. Gorsa gona jirta nih. Shamarran gorsa. Oke, shamarran gorsa mu qaba bar shamarran gizee taka yoo namni fincaana jeene warri budaanu tokko itti jira shamarran xixiqqishaa tokko ammallee isin barree barnootumaaf yaa'anii jira. Ati mana kamu mujur kamera dulu, kita yang akan bani Adam mujur kita berkawan. Akam jirta nih sih. Baca wala sama nih butuh pavloma tiga di sih, terus nama mati. Mana butuh nih pavloma, mana pavloma? Aja, itu mana kawat? Wari mana? Mata ke pemanti biar ke pemanti pavloma ni mana kan mati. Si wajib ni jualnya mana kan? Ma tamana ke titi wayi wa jere re yo jere tamana hiyati nali. Impi ko kare yung mandi anak kanong pavloma bashak dia takpo pemanti salam alaikum bisa kali agar. Baru ummanni gorsa fedhanii bara gorsaaniif guyyaa guutuu gorsaa oolee warra yoo fincaa ijanii udaanuun nu qabachiise. Waan akkas akkasii illee dhaga'ee ilaalee isin. Akam jirta. An bareedaa jira. Waa'ee komantii namaa tolu gizee dubbisan. Xiqqoo komantii teessan dubbisan akka haasa'u dura. Okay, mula. Malta. Malta iyo akka habga kana dalana. So Hamza tayat. Ozo man Hamza ya ka Hamza kana dalana rawal pitte dala hundum wa haka hiya ke sagalte. Ya, komantii teessan hin dubbisu jira waan xiqqoo yaada hawaasaa illee fuudhuun gaarii. Barreessaa xiqqoo yaada hawaasaa fuudhuun gaariidha. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Namni gastii keessatti akkam akkasii ajjeefame wargee. Akin jadi. Ini dhaggeeffadha. Isa irratti waa isiniin jedhu maaliif?
tokkoffaa isa ol galchitee isarra nu arrabsite jette. Lammaffaa umma fedhe illee taate dubartiin abbaa manaa fuutee qe'ee abbaa haadha dhattee haadhaaf abbaan haadhaa fi qe'ee abbaa haadha dhatteetiin achirra shankaaftu kabajjaadha jechuudha qabda. Mee harkaan taaftaa bira maal qara hojjetta nama waan jiiniiti nama suutu irraa gorsii bu'aa jirtu bakka nama wajjin ciqqamanii warri waa'ee Hamzaatii fi Hamzaa maarree keeti Hamzaas fuudhee biyya kaayiroo si fidee maarree si godhee jaanis irraa qaqaa oolanii afaan nagaatiin dhugaa jirtu ofirraa itti himi allaqaa atis nama iftee jiraatu tokko wanni dalagaa godhatanii si gubbaa yaa'anii harkanii guyyaa si gubbaa iyyanii jirtu bakka. Harkaan taaftaa xiqqisha godhame yaadannoo kan ila Ahmad Jullee haga xurii qeensa kiyyaa kanatti ila hagatti kanatti herreegee deebisee haadha faatee adda hagatti san beektaa ila osoo sa'aa 24 narraa haasa'e sa'aa 24 jechi amma jedhee gadi isa baaseen tun gabna gooteetti bakka gabna gooteetti an viidiyoo wanni viidiyoo irra hojjechuu dhabee ol galchee akkasitti isa cammaddate gabna gooteetti fayyee jira amma coggaarran kiyya amma ka'ee waan barbaade nyaachuu danda'a fayyee jira kana booda manatti ofii banate haasa'e viidiyoo irra hojjete angurra isa dhaga'uu hin qabu geeffadhee rarraa bas. Sanangal jadi apa berat waktu dan desu ke ismaaf gabbee dalagaa godhatee si arrabsiisis waat fe ani gama qiyaalekii biraatiin baalagee sidee nama raasoo itu Hamza kana loltan kun wallahi billahi komentii namni naa barreessu taran deebisuuf nama naa lolu keessaa nama tokko namaatiif deebisaa yeroo dheeraa nama naan jedhu keessaa nama tokko dhiisi namni tokko waan ati balleessituu sitti ka'a tokko waan si jibbuu sitti ka'a namni kun wal keessa jira dhiisi nama naan jedhu keessaa nama tokko jechuudha garuu isuma kanaayyuu deemtanii akkuma reeddii aadam afaan baaftan reeddii guyyaa takka miidiyaa irratti dubbata argitanii bari isin uummata reeddii